Sagalee daqiiqaa 5 torbee kana keessaayyuu hiriyaa koo tokko kan mudate jechuudha. Kunoo amma karaa WhatsAppii kan na qaqqabe dhimma anaaf isiniin ilaallatu dhimma booruu dhaloota ilaallatudha. Nagaa Waaqayyo isiniif haa baay'atu hordoftoota yeroo mul'ata akkam jirtu nagaa keessanii obboleettiin keessan nagaa kooti. Viidiyoo kanarraa waa guddaa hin barattu. Kanaan duras waa hedduu dhageenyarra wanta kana fakkaatu garuu wanti suni haga har'aayyuu nu bira hafuu hin dinne jechuudha. Obboleetti keenya Gannat kan jedhamtu jechuudha. Amma anumaatii hojii xumuree rafuu jedhu sagaleen shenaa dhufe garuu dhimmichi mana raffisu mitiin kun viidiyoo isinii waraabuutti ka'e jechuudha. Obboleettiin keenya torbee darbe keessa jechuudha karaa WhatsAppii jechuudha mudannoo ishee mudatetu jira. Yeroo baay'ee namootarraa hin dhageenya. Akkasuma immoo karaa namootaallee nutti namoonni tokko faayidaa garaagaraadhaaf qarshii barbaachaadhaaf wanta hin taane keessa galu garuu immoo erga waan tokko keessa galanii immoo keessaa bahuuf hin rakkatu. Har'a garuu obboleettiin kun maaloo dhaloota biraan naaf ga'ii karaa sii danda'ameen sheerii godhii jettee yennaanii gara keessan fide jechuudha. Sagalee ishee obboleettii keenya kana isiniin dhageessisaa jechuudha. Viidiyoo kana gadumaatti ilaalaati irraati baradhaadha. Isin beekuu dandeessu wanti kuni booru ani har'a qofaan dhageetu hin taane yoo xiqqaate gara waggaa 7-8 duradha. Wanti dhaloota kana mudataa ture har'a sinuma jira. Boorummoo dhaloota dudduuba keenyaan dhufanii wanti kunis hin mudata waan ta'eef wanti miidiyaa irra taa'u dhalootatti waan darbuuf sheerii godhaadha. Mee sagalee obboleettii keenya waliin dhaggeeffannee deebina. Nagaan nagaarra caalu nagaa Waaqayyoo Waaqa jiraataa biraa ta'e hunduma keessaniif yaa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii Yesuus Kiristoos galataa fi ulfina guddaa fudhatu maqaa Waaqayyoo keenya bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Tole ka nagaa kootti aansuudhaani sababii sagalee kana akka waraabu taasise mudannoon qaba. Mudannoon kiyyas haaraa wayin haaraa isiniif ta'uu dhiisuu danda'a. Gara TikTokiitii fi gara WhatsAppiitiin jechuudha wanni kun kan nama mudate. Adii na gaafatanii deebise jechuudha. Adii deebise sanaan booda meseejii garaa keessaan barreessame jechuudha. Meseejii sunis akkas jedha ture. Hojii dabalataa ni barbaaddaa gannii kan jedhu ture. Achiin booddee hojichi maalidha jedhee ani gaafannaan liinkii naaf ergan jechuudha. Liinkiin naaf ergame sunis gara TikTokii otoo hin ta'in gara WhatsAppiitiin jechuudha. Bilbila koo eessaa akka fidan hin beeku. Anuma haadii na gaafatanii deebise jechuudha. Innaa liinkii naaf erganii naaf hin galleefa naaf hin taane waan ta'eef jooyin godhu jedheetaniin dhiise jechuudha. Achiin jooyin godhii seeni kasee gan jira kan jedhamus meseejiin na qaqqabe isas hin deebisne. Achiin booddee boo'isii naaf qabanii dhiiradha jechuudha. Hojii kana hojjedhu si fayyada keessattuu shamarran biyya Arabaa jirtanii isin fayyada kan jedhu ture. Boo'isichi sagalee keenyaa deebisii barreeffama otoo hin ta'in sagaleen barbaadanaan jechuun booddee ani waan na yaaddeef eebbifame garuu waan naan galle tokko waan naaf ifan taane tokko jooyin godhu jedheen jechuudha liinkicha. Achiin booddee rakkoon qabu erga keessa seentee booddee achitti si asirraddaana. Walga'icha erga seentee booddee si asirraddaana naan jedhan jechuudha. Achiin booddee lakki waan naaf hin galle ani jooyin hin godhu liinkii kanaan jedheeni eebbifame waan na yaaddeef jedheetanan dhiise jechuudha. Innaa maaliifan isiniin jechuu barbaade wanta akkanaa iddoo baay'eetti namoota beekurraan illee na mudateera jechuudha. Hojii onlaayinii hin hojjettu gannii kan jedhan baay'eetu jira jechuudha. Kanaafiyyuu obboloota koo inni na mudate kun isin mudachuutti danda'a waan ta'eef adaraa keessan piliis jooyin hin godhinaa liinkiin yoo isinii ergame. Warri keessa jirtan immoo birri narraa argattan kun dhugaa Waaqayyoo Waaqa jiraatati homaa isiniif fayyadu abidda bara baraatti isin geessa obboleewwan koo dhugaadha. Mootummaa Waaqayyoo dhabuurraa qabeenya dhabuu nuuf wayya. Kanaafiyyuu warri jooyin gootanii wayin hojjechaatii jirtan wantichi 666 linkichi waan ta'eefiyyuu piliis keessaa ba'a
yoo isiniif danda'ame jechuudha liinkii isaanii san jalaa gubaa jalaa ba'aa. Dhugaadha isiniif fayyadu abidda bara baraatti nama geessu umaa nama fayyadani. Hojii isaanii kan diigame haa ta'u. Kanaafiyyuu warri miidiyaadhaaf haaraa taatan immoo liinkii isinii ergamu hunda join gootanii seeninaa please. Adiyyuu namaan deebisinaa. Ani baay'een jiile amma jechuudha. Kanaan booda naman hin beekne adiin deebisuuf jedheetiniin jechuudha. Innaa kanadha isiniin jedha. Hojii onlaayinii jedhaniitu nama gaafatu sanaan booda hojii birrii namni jibbu hin jiru waan ta'eef iyyuu birriin argadhe jettanii seentanii wantichi jechuudhaan nama irraa dhagees jira qabatamaadhaan namni hojjetee argee keessa seene jechuudha. Birrichi somaa namaan kaffalamu miseensa nama godhachuuf siistama kana fayyadamu waan ta'eef iyyuu amma fakkeenyaaf namni tokko yoo seene join godheetoo seene birrii dursa kaffalamu hin jira birrii kaffalanii ashaaraa waan akkasii erga guutanii booddee nama biraaf fida namni sunis jechuudha. Namni fide sunis immoo nama biraaf fida akkasumatti nama baay'ifachuudhaaf malee waan kaffalamullee hin jiru. Yoo kaffalames immoo kan mana waaqayyooti nama baasu kan mootummaa waaqayyoo keessaa nama baasu galiin akkanaa yoo namatti hafe namaa wayya jechuudha. Kanaafiyyuu piliis adaraa keessan of eeggannoo taasisaa lafa jirtanitti isiniin jechuun barbaada. Keessattuu ijoolleen miidiyaadhaaf haaraa taatan liinkii isinii ergamu kamiyyuu jooyinii hin godhinaa jechuudha. Yoo isiniif danda'ame ofirraa bullokaa nama jooyinii liinkii isinii ergu san jechuudha. Liinkii nama isinii ergu sanii ofirraa bilook godhaa. Adii nama hin beekne isin deebisina. Keessattuu waldaan kiristaanaa piliis of eeggannoo taasisaa lafa jirtanitti akkasumas waaqayyoon keessan kadhadhaa. Barichi bara hamaadha. Hojii bara dhumaati kuni of eeggannoo taasisaa. Waaqayyo ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Ergaa kana yoo isinitti tolee sheer waliif godhaa wal qaqqabsiisaa isiniin jechuun jaaladhaa. Eebbifamaa ayyaanni waaqayyo isiniif haa baay'atu lafa nagaa turaa. Egaa sagalee buleettii keenya akkuma dhageessan jechuudha wanta kana beekuu dandeessu akkasuma immoo hiriyoota keessan mudateellee jechuudha beekuu dandeessu. Garuu haa ta'u malee yeroo ammaa kana dhugaa dubbachuuf obboloota ko maallaqni argame jechuu karaa tokko foormeeshinii qabaatame jennaan yookaan aga'ame jennaan namni irraa maqu hin jiru jechuudha. Nama waaqayyo isaa gari yaade malee jechuudha. Yeroo ammaa kana seexanni akkuma kowaasii jechuudha. Akkuma kowaasii addunyaa kana harka keessaan taphachaa jirti jechuudha. Waaqayyoon waa gargaaru amantii kamiyyuu qabaadhaadha irraa of eeggadhaa. Namoonni baay'een amantii keessan fakkaatanii isinitti dhufu. Namoonni baay'een hiriyaa keessan fakkaatanii isinitti dhufu. Namoonni baay'een immoo jechuudha akka oromummaatti isinitti dhufanii akkasiin miseensa isaanii taatan barbaadu jechuudha. Kanaaf wanta akkasii irraatii of eeggachuun wayya. Keessumaa ijoollee warra miidiyaa hojjetaniif otoo hin taane wanti kun kan miidhu ijoollee jiru. Ijoolleen amma obboleettiin keenya kun karaa keessaati yaada aga kana hubatteeyyuu erga waan hundumaa jechuudha adda baafatteeti gara miidiyaatti darbuu qaba wanti kun jettee. Garuu karaa biraa namoota miidiyaa hin beekne ila jiru miti amma yeroo jalqaba ana mataa koo jechuudha. Biyya Arabaa keessa waggaa hedduu hamma hojjettetti wanta kana hojjette waggaa 2 keessatti makiinaa bitta waggaa 1 keessatti mana bitta akkas faa jedhanii nama sobu. Keessumattuu ijoolleen keenya warri haaraan gara biyyoota Arabaa kanaa dhufaniikko yaada kana dhugaa itti fakkaata. Nutillee kana durayyuu dhageenyeerra. Amma obboleettiin keenya kun foormeeshinii isaa amma dura jechuudha akka keenya kana waggaa 5 dura waan irraa dhageesse hin qabdu jechuudha. Sinii galee miti. Jarri ammayyuu deemanii namoota waa'ee miidiyaan beenne deemanii jechuudha qofforaa jiru. Kanaaf irratti dammaqaa hiriyoota haaraa ta'anii bira ga'a. Maaliif jennaan waan ani beeku ati hin beektu waan isheen tokko beektu isheen tokko hin beektu namni immoo gaafa dabarsaa walirraa dhaga'u waa barata jechuudha. Kanaaf dhaloota dudduuba keenyaallee haa jabeeffannuu haa gorfannuu isiniin jedhaa turtiin waliin gootaniif galatooma.